Nama bineensan qabu kulleen qillee dhalee booda kontollee dhalanga watti ilma baattinuun baadhee keenya kuniyyuu falay. Nama bineensan qabu kulleen qillee dhalee booda kontollee dhalanga watti ilma baattinuun baadhee keenya kuniyyuu falay. Jirra jirtu akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo maatiiwwan chaanaalii koo Oromiyaa shoodhii fagoo keessaa fi bakka isin jirtan baratti nageenya guddaa rabbii isin haa qaqqabu jecha guyyaa har'aa kana viidiyoo addaa fi ajaa'iba ta'e qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Viidiyoon koo guyyaa har'aa mucaa sagalee aartist Hacaaluu Hundeessaa Fakkeessuun Weellisu argeetiin jira. Viidiyoon kun namoota hedduu ajaa'ibsiisee akkasumas namoota hedduutti gaaffii ta'eeti jira. Egaan ani immoo viidiyoo kana qabadhee dhufeetiin jira. Hamma xumura qophii kiyyaatti eessayyuu hin deemnaan na waliin turaan isiniin jedha. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf aaraa taatan yoo jiraattan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an irraatii argadhaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan hundi keessan al tokkoo fi viidiyoo kana like godhaa. Sababiin isaas like gochuun keessan nu jajjabeessaa. Kanaaf like gochuun waan isinitti hir'isu waan hin qabneef like godhaan jedha. Amma kallattiidhumaan gara qophii kiyyaatti aanutti isin dabarsa. Deemee waa'ee isaa wallaalee laalee deemee waa'ee isaa wallaalee. Nama bineensan qabu kulleen qillee dhalee booda kontollee dhalanga watti ilma baattinuun baadhee keenya kuniyyuu falay. Akka Ajaa'ibadhaa miikalaalatti walleessanga watti kaani seenaa dagatte mana gumaa wal geessanga watti mana gumaataa malee. Mana gumaa nuun geessine arabduu dandeessanga ati arabduu dandeessee. Toko hordee gadhaabanga watti kaan buqqisee darbata kaanis mana mammaakanga watti kaaniif dhugaaf marra ta'e. Osoo kan qotee jiru kanaamuu faamtuu qaranga watti gariin hiikkoosaa dhabe abjootee abjuu dharanga watti gara deemnu wallaallee egaa eenyu nuuf himaangaatti wallaallee dubbii baraangaatti wallaallee. Laalee deemee waa'ee isaa wallaallee laalee. Nama bineensan qabu kulleen qillee dhalee booda kontollee dhalanga watti ilma baattinuun baadhee keenya kuniyyuu falay. Akka Ajaa'ibadhaa miikalaalatti walleessanga watti kaani seenaa dagatte mana gumaa wal geessanga watti mana gumaataa malee. Mana gumaa nuun geessine arabbuun dandeessa. Egaan viidiyoo kanarraa akkuma argitanitti mucaan kun akka kanatti weelliseeti jira jechuudha. Namootni wareegamaa Hacaaluu Hundeessaa booda namootni sagalee ajaa'ibaa qabanii hedduun isaanii ba'aniiti jiru. Fakkeenyaaf kanneen akka Caalaa Camadaafaa kun namoota hedduu ajaa'ibsiisaatii jira jechuudha waan isaanii. Egaan Caalaa Camadaafaa warri akkanaa kun miidiyaatti ba'anii beekamaniiti jiru jechuun uummata biratti beekamaniiti jiru jechuudha. Egaan warra akkanatti sagalee qaban kan ammoo namni qoratee baasee hin jiru jechuudhaaf sagalee akkana fakkaatu osoo baatanii dhokatanii yookiis ukkaanfamanii ta'aati jiru kun immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Egaan namni sagalee akkanaa qabu yoomiyyuu taanaanii abdii kutachuusii hin qabu jechuudha. Sababiin isaas sagalee akkanaa baatanii mana keessa taa'u jechuun dogoggoradha. Kanaaf gara miidiyaa hawaasaatti achi as yeroo ba'anii uummatni immoo akka ajaa'ibaatti simatadha jechuudha. Egaan aartist Hacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan bukkeedhaa dhibamuus hojiin isaa bara baraan kan jiraatudha. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti wanti isinitti hin tolle yoo jiraate koomentii nuuf barreessaa. Koomentii nuuf barreessuun keessan hedduu tokko nu barbaachisa. Kanaaf koomentii fi yaada keessan koomentii jala nuuf kaa'aa. Egaan viidiyoo koo guyyaa har'aa xumureetiin jira. Viidiyoo barsiisoo fi bashannansiisoo akka har'aa qabadhee hamma isiniif dhiyaadhutti nagaan tura. Torban gaarii.